Hai, akkam jirtu baga nagaan deebitanii gara chaayinaalii keenyaatti dhuftanii har'a immoo toopikii addaadhaan kan wal arginee jirru jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee maatarnitii akkasumas immoo darbee waa'ee addaalt narsiidha kan nuti barachaa turre. Har'a garuu waa'ee daa'imaa jechuunis waa'ee niyonaatoolojii kan barannu ta'a jechuudha. Egaan waa'ee niyonaatoolojii keessaa immoo kan nuti har'a barannu fookasii goonee kan nuti ilaallu daqiiqaa muraasa waa'ee fetal circulation mata duree jedhudha jechuudha. Egaa fetal circulation gaafa jennu yeroo baay'een keessa waa'ee marsaa dhiigaa addaaltii beektu garuu kan daa'imaas akkuma sanadha kan inni nutti fakkaatu. Maaliif dhalli namaa jiraachuuf dirqama maal isa barbaachisa? Yaa qilleensa mitiire yaa soo qilleensa gaafa gashinu deebisnee immoo maal hin baasna? Kaarboon daayoksaayidiin baasna jechuudha. Yaa piroosesiin kun akkamitti kan inni ta'u osoo jennee baay'ee namaa gaafanne kan deebisu jiraachuu ni danda'a jechuudha. Barataa fayyaa yoo ta'e ispeeshaalii. Garuu fetal circulation maal fakkaata kan jedhu bal'inaan har'a garuu kan ilaallu ta'a jechuudha. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Toleegaan akkuma jalqaba irratti isinitti himuuf yaalee har'a waa'ee niyonaatoolojii mata duree jedhudha jechuudha kan nuti ilaallu. Okay, isa dura garuu pre-testii qabna. So pre-testii kana mee haa yaallu. Which structure normally closer? Which structure normally closer after birth? A. Ductus arteriosus. B. Foramen ovale. C. Ductus venous. D. Umbilical vein. Gaaffii lammaffaa maal jedha? Persistent opening of the ductus arteriosus is called A. Teratogeny, tetralogy of Fallot. B. Patent ductus arteriosus. C. Atrial septal defect. D. Ventricular septal defect. Defect jechuusaadha. Okay, question number 3. Oxygenated blood enters the fetus through the A. Umbilical artery. B. Umbilical vein. C. Aorta. D. Pulmonary vein. Gaafichi sasalphaa fakkaataa garuu nama dogoggorsa. Gaaffii afuraffaa maal jedha? After entering through the umbilical vein, most blood bypasses the liver via A. Foramen ovale. B. Ductus arteriosus. C. Ductus venous. D. Coronary sinus. Gaaffii shanaffaan what happens to pulmonary vascular resistance after birth? A. Increase. B. Decrease. C. Remains the same. D. Fluctuates randomly. So gaaffiiwwan kanadha jechuudha kan nuti ilaallee kaan amma gaaffiin biraa jira dhumarratti kana nuti isiniif dabalu hanga dhumaatti na wajjin ta'a. Subscribe gochuu akka hin daganne. Toleegaan akkuma jalqaba irratti isinitti himuuf yaalee har'a waa'ee circulationii blood circulation yookiin immoo fetal circulation dha kan nuti majorly ilaallu garuu immoo bakka gurguddaa lamatti qoonnee haa ilaallu wanta kana. Innis bakka gurguddaa lamatti qoonnee haa ilaallu. Innis maalidha? Adult fetal circulation. Adult circulation fi fetal circulation jechuudhaan bakka lamattidha kan nuti qoonnee ilaallu jechuudha. Maaliifidha kan barbaachisummaan addaaltii as biratti kaasuu keenya? Namni tokko fetal circulation baruu dirqama maal baruu qaba? Adult circulation baruu qaba jechuudha. Yoo garuu fetal circulation qofan bara jedhee guyyaa biraa iddoo biraatti waa'ee veenii waan biraa gaafa dhaga'u gaaffii itti ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumas beekumsa irratti rakkinatti fidaa kan biraan immoo qormaata siyoosii garaagaraa irrattis namni kun darbuuf rakkisuu danda'a yookiin immoo paartiin kun itti cimuu danda'a jechuudha. Kanaafuu akkasiniif galuu danda'utti bifa salphaadhaan adult circulation maal fakkaata? Akkasumas immoo fetal circulation maal fakkaata kan jedhu ilaallaa jechuudha. So let's start from adult one. Adult circulation irratti yookiin waa'ee keenya waa'ee circulation dhala namaa nama lafarra jiranii warra akka keenyaa kanaa gaafa laallu wanti gurguddaan lama jiranis tokko maalidha? Langiidha jechuudha. Functionally langii ta'ee nu barbaachisa. Inni kan biraa heertiidha jechuudha kan nu barbaachisu. Kunumtuu immoo bakka gurguddaatti veenii arterii jennee qooduu ni dandeenya garuu salphumatti bakka gurguddaa lamatti gaafa qoodnu adult circulationiif wanti barbaachisu tokko onneedha. Lammaffaa langiidha. Garuu iddoon baay'ee barbaachisu isaanis warreen akka veenii warreen akka arterii kaapilarii jedhaman kuni sirriitti baay'ee barbaachisoodha. Garuu immoo gabaabamatti ilaaluuf warra ammaa yoo jenne gahaadha. Egaan maaltu maal ta'a? Chaambarii gurguddaa afur qaba heertiin keenya.
Inni gama kanatti argitan yookiin inni gama olitti argamu kun maalidha kan isaan jedhamanii? Right atrium. Inni gamarraa moo left atrium jedhamu jechuudha. Kanaafuu gabaabaatti right atrium, left atrium jedhamu. Gabaabaatti warri olii maalidha? Atrium jedhamu jechuudha. Atrium jechuun dhiiga warra maal godhan simatanii jechuudha. Kan addaalti haasaa irraa. Gara godaa kanatti gaafa dhufnu immoo inni godaa kun maalidha? Leftidha mitiire? Left what? Sorry, inni godaa kun immoo maalidha? Ventricleidha jechuudha. Ifaadha mitiire? Warri gubbaa atrium, warri godaa ventricleidha jechuudha. Akkasumas immoo ventriclii gama mirgaa, ventriclii gara bitaa jenna jechuudha. Amma fakkeenyaaf anaaf akkas gaafa naanna'u maal fakkaata inni gama kana? Maal fakkaata? Yes, right ventricleidha jechuudha. Excellent. Kun right ventricleidha. Kun right ventricleidha. Inni kun immoo left ventricleidha jechuudha. Inni gara gubbaa immoo maalidha? Inni as bira immoo right atrium. Inni kun immoo left atriumidha jechuudha. Excellent. Amma gan dhiigni onnee keenya keessaa hin marfamti yookiin hin naannofti. Kan isheen naannoftu garuu tokko inferior vena cava irraa simatteetudha. Inni lammataa immoo eessaa simatteetudha? Superior vena cava irraa. Taayimii ta'e dubbanneerra. Inni kun superior vena cavaadha. Inni kun immoo inferior vena cavaadha jechuudha. Inferior jechuun jala goda jechuudha mitiire. So inferior vena cavaan dhiiga gara godaa turan luka faa keessa turan maal godhaa? Karaa veenii onneetti maal godha? Baak godha jechuudha deebisa jechuudha. Isa booddee eessa seenaadha? Inni gubbaatti dhufus eessa seenaa? Right atrium seenaa jechuudha. Ifaadha mitiire? Excellent. Right atriumidha kan inni seenu jechuudha. Isa booddee right atrium seeni miti achii maaltu ta'a? Gara isaatti gadi dhufa? Gara right ventricleetti gadi dhufa jechuudha. Right ventricleettidha kan inni gadi dhufu. Right ventricleetti dhufee keeyoo garas biratti dhaggeeffadhaa sirriitti. Right atriumii fi right ventricle gidduu balballi banamtee dhiiga duubatti hin deebisne tokko jirti. Which is called tricuspid valve yookiin immoo valvii balbala sadii qabu. Iddoo kanatti argaa jirtu kan meeqadha kun? Tricuspid kan jenni maalidha? Cuspidii tokko, lama, sadii. Balbala meeqa qabaadha? Sadii qabaadha gabaabaatti jechuudha. Kanaafuu inni kun tricuspid valve jedhamuudhaan beekama jechuudha. Isa booddee dhiigeessa galee gama right ventricle seeneera jechuudha. Isa booddee right ventricle seenee kee ol deebi'a. Ol deebi'a gaan jedhu kanatti ol deebi'a osoo hin taane karaa pulmonary artery ol deebi'a jechuudha. Ammas biratti dhaggeeffadhaa. Except pulmonary artery, all artery carries oxygenated blood. Ila sirriitti dhaggeeffadhaa. Artery fi veeniitu jira. Jalqabarratti isinitti himuun qaban ture. Artery jechuun dhiiga qulqulluu onnee keenya irraa fuudhee orgaanota keenya hundumaaf kan raabsu jechuudha. Eeyyotu artery. Veen jechuun immoo dhiiga hojiirra ture akka qulqullaa'uuf gara onneetti warra deebisanidha jechuudha. Gabaabaatti artery gaafa jennu gara keessaafidha kan isaan argamanii. Veen gaafa jennu garuu irra kanattidha kan isaan argamanii yookiin immoo dhiigni faasarraa fuudhamudha jechuudha. So veeniin hojiin isaa maalidha? Dioxygenated blood carry godha yookiin dhiiga oksijiinii baay'ee hin qabne baataa jechuudha akka qulqullaa'uuf yookiin dhiiga gubataa isa jennu jechuudha. Garuu arterii kan jennu immoo maalidha? Dhiiga qulqulluudha kan inni qabatu jechuudha. As biratti garuu maalidha kan inni ta'e sirriitti yoo ilaaltanitti ta'e superior vena cava fi inferior vena cavaan dhiiga maal godhu jennaan simatu. Dhiiga isaan simatan garuu maalidha? Inni kaan sammuu keessaa, harka keessaa, inni kaan immoo luka keessaadha mitiire. Kanaafuu onneetti warra deebisan simachaa irra jechuun dhiigichi maalidha? Qulqulluudha moo qulqulluu miti? Qulqulluu miti yookiin immoo dioxygenated bloodidha jechuudha. Kanaafuu vein warri dhaman dioxygenated blood carry godhu akkasumallee right atrium dhiigi seene kun maal qulqulluudha? Qulqulluu miti. Kanaafuu maal dioxygenated bloodidha. Achi eessa dhaqe? Right ventricle dhaqe. Right ventricle gaafa dhaqu dhiigichi ammayyuu qulqullaa'eera. Iddootti qulqullaa'e wayii jira. Injiru ammayyuu dhiigichi maalidha? Qulqullaa'uu barbaada malee qulqulloofne yookiin immoo oksijiinii ofirraa hin qabu jechuudha. Kanaafuu right atriuminis right ventricleinis carry dioxygenated blood jechuudha. Isa booddee dioxygenated blood kun karaa pulmonary artery argaa jirtu milteedha kan karaa pulmonary artery gara right pulmonary fi left pulmonary yookiin immoo somba gara mirgaaf somba gara bitaatti kaapileerota geessan irratti maal ta'a? Hin deemaa jechuudha. Isa booddee maal ta'a namni kun?
jedhee qilleensa maal godha gadi baasaa jechuudha. Yeroo gadi baasutti maal qilleensa isa dhabee dhiigicha yookiin kaarboon daayoksaayiidii baay'ee isa dhiiga baatee ture sana maal godhama hin baase. Isa booddee dhiiga qulqulluu ofitti fudhatee jechuudha. Yeroo kanatti maal ta'a dhiigi silan qulqulluuf ni ture. Right atriumii right ventricle keessa ture amma maal ta'aniiru dhiiga qulqulluu qilleensa qulqulluu maal ta'aniiru baattataniiru jechuudha. Isa booddee hin deebi'u. Gareessaatti garuu onni itti deebi'u. Kan isaan deebi'an garuu karaa eenyudha? Karaa pulmonary veinidha jechuudha. Amma immoo na dhaggeeffadha. Except pulmonary vein. Dhaggeeffadha. Except pulmonary vein, all veins carry deoxygenated blood. Except pulmonary vein. All vein carry deoxygenated blood. Amma garuu pulmonary vein maal godhe dhiiga qulqullaa'e sana maal gochaa fudhachaa jira jechuudha. Kanaafuu pulmonary veiniin alatti veinii kan jedhaman kamiyyuu dhiigi isaan qabatan dhiiga qulqulluu hin taane. Garuu pulmonary veiniin dhiiga qulqulluu ta'e maal godha hin qabata. Kun argaa jirtumti warra afurii kan hin qabatee jechuudha. Warra afuriin kun fuudhanii eessatti deebisu gaama gara left atriumiitti keessanii jechuudha. Isa booddee left atriumii keessa immoo maaltu jira? Ootumaan oksijiinii dhamtiire yaa oksijiinii keer godhu jechuudha. Isa booddee oksijiinii keer godhani kana maal godhu gaama fuudhanii gara left ventricle yookiin immoo gara kanaattidha kan isaan geessanii jechuudha. So left ventricle fi left atriumii gidduus immoo maaltu jira? Balballi jira jechuudha. Balballi as biratti argamu jira. Inni immoo maaldha kan inni jedhamu? Maal jedhama? Yes. Itti namni beektan commenti godha. Excellent. Maaldha kan inni jedhamu? Bicuspid valve jedhama. Bi jechuun lama jechuudha. Bicuspid kan inni jedhame maalidha? Argaa jirtu kana sheefoonni garaagaraa mataarra sasaan kaatan lamadha kan inni qabu asiif asiin jechuudha. So sarraadha kan kee moggaasni maqichaa jedhamidha. Baay'ee kan dubbatamu. So bicuspid valve maqaan isaa biraa maal jedhama? Mitral valve jedhama. Dhageessaniitu miti? Mitral valve yookiin bicuspid valve jedhama. Valvoonni garaagaraa afurtu jiru. Bicuspid valve jira. Mitral yookiin immoo bicuspid valve jira. Bicuspid valve jechuun mitral valve jechuudha karaa biraa. Akkasumas immoo tricuspid valve jira. Akkasumas aortic valve jira. Inni afuraffaa immoo pulmonary valveetu jira jechuudha. Kanaafuu valvii garaagaraa afurtu jiru. So amma gaan left ventricle dhiigi seene kun maalidha? Qulqulluudha jechuudha. Akkasumas left atriumii dhiigi seene maalini? Qulqulluudha. Gabaabaatti onnee keenya karaa mirgaarra warri jiran maalidha? Dhiiga qulqulluu baatu jechuudha. Warri karaa bitaarra warri jiran dhiiga qulqulluu baatu. Karaa mirgaarra warri jiran garuu dhiiga gubataa yookiin dhiiga oksijiinii baay'ee ofirraa hin qabne baatu jechuudha. Okay, ittaafufnu amma gaan isa booddee maal ta'a? Left ventricle erga seenee maaltu ta'a kan jedhutti gaafa dabarru sirriitti dhaggeeffadha. Left ventricle jechuun bakka iddoo baay'ee murteessaa jechuudha onnee keenya keessaa. Maalidha? Crucial pointiin isaan hojjetan maalidha? Ejection jechuudha. Ejection yookiin immoo bacci godhanii maal gochuudha? Dhiiga raabsu jechuudha. Bifa kontiraakshiiniidhaan dhiiga raabsudha jechuudha. Isa booddee left ventricle gara aortaatti kan geessu immoo balballi biraa jira. Balbala aortic valve jedhama jechuudha. So karaa aortic valve dhiigi raabsama. Isa booddee maal ta'a? Gara aortaa dhaqa. Aortaan immoo qaama keenya guutuutti upper lower body'tti maal godha? Raabsaa jechuudha. So kanadha jechuudha kan inni fakkaatu. Kanumatu irra deddeebi'ee. Gabaabaatti dhiigi gubbaaf godaan dhufa. Right atriumii gala achi eessatti gadi bu'a. Left right ventricle gadi bu'a. Achi eessa dhaqa? Karaa pulmonary artery maal ta'a? Oxygenated blood gara langii dhaqa mitiire dhiiga gara onnee bitaa onnee mirgaa jechaa dhaqa. Isa booddee dhiigichi karaa pulmonary veinii deebi'ee dhufa. Isa booddee left atriumii seenaa. Isa booddee left ventricle seenaa. Isa booddee karaa aortaadhaan deebi'ee raabsama. Deebi'ee karaa inferior vena cava fi superior vena cava deebi'ee gala achi akkuma ammaa ta'a walaa jechuudha. Kana dhagaa kan adult circulation. Second itti dabaru fetal circulation. Fetal circulation garuu maalidha yoo jenne fetal circulation adda kan isa godhu wantoota gurguddaa sadiitu jira. Fetal circulation adda wanti godhu wanta gurguddaa meeqa jiran jedhee sadiitu jira. Tokkoffaan ductus venous waan jedhamutu jira. Dhageessanitti sila ductus venous waan jedhamu hin jiru kan nama guddaarra. Kan biraa maaltu jira? Foramen ovale waan jedhamutu jira. Sila dhageenyirra hin dhageenya amma garuu dhufa circulation daa'imaa irratti daa'ima gadamiisa keessa jiru. Achoo ductus arteriosus
ductus venous, foramen ovale, ductus arteriosus warra jedhaman kuni warra adda godhanidha jechuudha. Kan biraa'u maaltu adda godha? Iddoo kana ilaala. Non functional lungii qabu. Daa'imni gadameessa keessa jiru sombi isaanii maal argaa jirtumti kan maal ta'eera kun dammeejiidha yookiin immoo bu'aayyuu hin qabu. Maaliif hojii guddaa kan hojjetu eenyudha ree? Pilaasentaa gatii ta'eefidha jechuudha. Pilaasentaan baay'ee mucaaf yookiin immoo daa'ima gadameessa keessa jiruu fi bakka waan baay'ee roolii kan taphatu sadhaa jechuudha. Humna mucaadhaa, nyaata mucaadhaa, somba mucaadhaa, sirna guddinaa mucaadhaa, every mucaadhaa bakka nyaata mucaadhaa jechuun karaa biraa nyaata malee namni maaliin ta'u guddatu jechuudha. Dhiigni karaa sana dhaqa, dhiigni karaa sana ba'a. Mucaaf waste kan ta'u productiin garaagaraa karaa sana dhaqa kan inni bahu. Kanaafuu everything through placentaadha kan inni xumuramuuf daa'imaaf jechuudha. So placentaadha tokkoffaa irratti kan nuti ilaallu bakka sombaa jechuudha. Placentaarraa veenii tokkoof artarii lamatu jira. Irraan deebi'aa. Veenii tokkoof artarii lamatu jira placentaarraa. Artariin hojiinsaa fetal circulation keessatti artery carry dioxygenated blood. Artery warri jennu addaaltii irratti garuu sila maal jechaan oolu except pulmonary artery all artery carry oxygenated blood jedheera mitiire. Amma garuu daa'ima bira gaafa dhufnu artery warri jedhaman hundi isaanii maalidha? Dhiiga qulqulluun taanedha kan isaan mucaarraa gara sombaatti deebisanii jechuudha. Vein kan jedhamu garuu dhiiga qulqulluu of kaltiirraa fuudhee gara eessaa geessa gara mucaadha kan inni geessu jechuudha. Kanaaf kana sirriitti adda baasaati qabadha. Nama guddaa irratti yookiin addaaltii irratti garuu faallaadha. Veeniin dhiiga qulqulluun taane keer godha except pulmonary vein akkasumas arteriin immoo dhiiga oxygenated ta'e yookiin immoo dhiiga qulqulluu keer godha except pulmonary artery jechuudha. Pulmonary arteriin garuu dhiiga gubataadha kan inni gara sombaa geessu. Pulmonary veiniin immoo dhiiga qulqulluu ta'e gara eessaatti geessa gara onneetti deebisa left atriumitti jechuudha. Okay, kanaafuu veinii meeqa jira? Veinii tokko arterii lamatu jira jechuudha. Arterii lamatu jira. Isa booddee amma gan placentaan karaa umbilical veinii ilaala. Processiin tokkoffaan placentaa irraa dhufa. Isa booddee processiin lamaffaa karaa umbilical veinii ba'a. Umbilical vein jechuun maal jechuudha reemma? Carry oxygenated blood from the placenta jechuudha. Bakka dhiiga qulqulluu eessarraa fuudha? Placenta irraa fuudha. Isa booddee bypassing liver is go to inferior vena cava. Liverii bypass gochuudhaan eessa dhaqaa? Inferior vena cava deema. Liverii bypass akka godhuuf immoo wanti barbaadu maalidhaa? Sasila dubbachaa oolle ductus venous jechuudha. Kanaafuu ductus venous jechuun importantummaan isaa yookiin barbaachisummaan isaa maalidhaa? To bypassing liver jechuudha. Liveriin metabolizeefuudha kan inni barbaadu. Kanaafuu ammas biratti nu barbaachisu liveriin immediately gara inferior vena cava seenaa jechuudha. Dhiiga of kaltii irraa dhufee umbilical vein seen akka bypass godhu liverii kan barbaachisu yoodha ductus venous jechuudha. Isa booddee inferior vena cava seenaa achi gubbaarraa dhufu superior vena cava seenaa achi maal ta'a? Akkuma saddaaltii salaa right atrium seena jechuudha. Right atrium seene yoodha amma gaaffiin guddaan jiru. Right inferior vena cava isa seene right atrium seena. Right atrium seene dhiigi maal ta'a? Immediately sila akka addaaltiitti maal ta'a? Gadi bu'a miti gareessaa right ventricle mitiire isa booddee karaa pulmonary artery gara sombaa dhaqaa inni. Amma garoos biratti maaltu taaseetanii lakkoofsa 5 yoo argitan iddoon kun maalidhaa? Banaadha. Inni banaa kun maal jedhama? Foramen ovale jedhama jechuudha. Foramen ovale jedhama. Isa booddee foramen ovalen sun maalidhaa? Opening between right and left atrium jechuudha. Banaadha onneen mucaa jechuudha achi gidduu. Yeroo kanatti dhiigi maal godha? Shanta godha jechuudha. Eessarraa? Right atrium irra gara right atrium irra gara left atrium jechuudha. Right gara leftitti shanta godha jechuudha immediately. Erga shanta godhe gara kam dhufa jechuudha? Gara left atriumidha. Left atrium irraa immoo gara left ventricle jechuudha. Lakkoofsi kun jaamaadha. Left ventricle jechuudha. Hojiin left ventricle immoo maal ture? Dhiiga iddoo hundumaatti maal gochuudha? Raabsuudha jechuudha. Isa booddee deebitee maal taati? Raabsite jechuudha. Garuu amma gaaffiin guddaan isin dubbachuu qabdan maalidha? Dhiigni raabsame karaa eessaadha inni? Karaa aortaadha mitiire guys. Dhiigni karaa aortaa raabsama. Kana jechuun right ventricle
waan tokko iyyuu bu'aan qabu jechuudha. Lakkoofsi 9 bu'aa tokko iyyuu qabu jechaa irra moo akkana. Lakki maalidha seetanii dhiigni gara right ventricle dhufe jechuun gabaabaatti gara kam dhaqa next gara sombaa dhaqamtiire karaa pulmonary artery. Amma garuu sombii mucaa fluidiidhaan guutuudha yookiin dhangala'aan guutuudha. Kanaafuu there are high resistance jechuudha yookiin immoo fluidiin sun dhiiga baay'ee akka inni fudhanne maal ta'a resist godha jechuudha. Dhiigan fudhatu guutummaatti dhiiga xinnoo duwwaa fudhata sombii mucaa. Qilleensaan osoo hin taane sombii mucaa gadameessa keessatti maaliin guutuudha? Bishaaniin guutuu gatii ta'eef jechuudha. Yeroo kanatti resistance jiraata jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee garuu there are small amount take hin godha jechuudha sombii mucaa. Innumtuu maalidha kan inni ta'u ilaalaa sirriitti. Hin seena left ventricle right ventricle isa booddee gara pulmonary gaafa dhaqu iddoo kanatti maaltu jira? Ductus arteriosus kan jedhamu banaatu jira jechuudha. Gareessaan naqu jechuudha dandee gara sombaa hin deemu jechuudha. Gara sombaan deemu. Hamma gara sombaa deemu maal ta'a? Lakkoofsa 10 kan argaa jirtu taana karaa aortaatti deebi'a jechuudha. Gara aortaatti deebi'a. Isheen as gidduun banaan kun immoo maaldha kan isheen jedhamtu? Isheen as gidduu lakkoofsa 10 biratti banaan taate kun immoo maal jedhamti? Ductus arteriosus jedhamte jechuudha. Kanaafuu dhiigni qulqulluun taane amma gabaabaatti qabamee ituu nu ta'e gara aortaa gara langii keenya bitaa fi gara langii keenya mirgaa deemuu qaba ture. Amma garuu langiin mucaa maa jedhaniira? Nan functionalidha yookiin immoo hojii gahaan qabu. Kanaafuu maaldha kan inni ta'u jechuudha? Gara sombaatti naqu. Bishaan achi jiru gadi dhiiba. Isa booddee maal ta'a? Dhiigni immediately naannaa jechuudha. Naannee dhaqee karaa ductus arteriosus jedhamu eessatti deebi'a jechuudha. Immediately eessatti deebi'a guys? Immediately gara aortaatti deebi'a jechuudha. Aortaan immoo maal godha? Dhiiga raabsa jechuudha. Isa booddee dhiigichi deebi'ee dhaqee immoo maal ta'a jechuudha? Deebi'ee dhaqee immoo kun akkuma lakkoofsa 8 kan irratti argaa jirtan maal ta'a? Eessattidha kan inni deebi'u? Eessatti deebi'a? Yes, of kalteettidha kan inni deebi'u jechuudha. Dhiiga kan deebisan arterootadha inni irra sila arterii lamatu jira. Dhiiga kan fudhatee gara mucaa keessatti naannessu immoo eenyudha? Veeniidha jechuudha. So amma gaanas biratti wanti isin qabachuu qabdan tokkoffaa maallaa amma iddoo kanatti onni gara sombaa kanatti arteriin ductus arteriosus kan jennu kun yeroo dheeraadhaaf banaa ta'ee turuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu kun maalidha jechuudha? Hin cufama jechuudha. Yookiin immoo foraameen ovaaliin kun akka mucaan dhalateen dafeedha kan inni cufamu. Immediately warreen cufaman keessaa tokkoffaan yoodha foraameen ovaalii kanadha jechuudha. Inni kaan immoo kan dafee hin cufamu. Kan cufamuu qabu maalidha? Ductus arteriosus kanadha jechuudha. Ductus arteriosus kunis erga mucaan dhalatee hin cufama jechuudha. Garuu yeroo tokko onneen mucaa akka dhalatee maal ta'a cufamuu dhiisee yeroo murtaa'ee fi banaama ta'ee turuu danda'a. Fakkeenyaaf arteriosus irratti jechuudha. Ductus arteriosus yeroo dheeraaf banamee ture yookiin dhalatee mucaan ammayyuu banaadha taanaan patental ductus arteriosus jedhamee PDA isa jennu dhibee akkasiidhaan jechuudha. Mucaan diagnosed kan ta'u isa booddee sarjarii hanga barbaadutti jechuudha kan isa geessisu dhibichi. Akkasumallee foraameen ovaaliin immediately sa'aatii 24-48 keessatti hin cufamu jedhamanii warra eegaman keessaa isaan gafaadha jechuudha. Foraameen ovaaliin jechuudha. So gabaabamatti dhiigneessa dhufenne placenta irraa dhufee gara umbilical vein seenaa umbilical veiniiti gara ductus venous irraan eessa seena? Inferior vena cava seenaa jechuudha. Inferior vena cava seenuun hangafni hojiin isaa maalifidha? Ductus venous kanatu maal godheetudha? Liverir bypass godhe yookiin liverii akka hin arganneef irra dabarsee jechuudha. Isa booddee eessa seenaa? Right atrium jechuudha. Right atrium irra gara right ventricle itti garuu maaltu hin jiru? Pressure increase dha yookiin immoo langii irra pressure hin jiru maal baay'eedha. Maaliif sombii mucaa dhangala'aan guutuu gatiiti. Kanaafuu dhiigii gara sanatti badaa hin naqu. Maal ta'a jechuudha? Immediately right atrium irra gara left atriumitti kan dabarsu karaatu jira jechuudha. Innis maal jedhama? Foraameen ovaali. Yeroo kanatti maal ta'a dhiigii left atrium seenee gara maalitti gad bu'a? Left ventricle. Isa booddee left ventricle immoo hojiin isaa maal gochuudha? Raabsuudha jechuudha. Kanaafuu wanti gurguddaan warreen kana sadan hubachuudha seeraan. Ductus venous jechuun bypassing what? Liveriidha. Foraameen ovaaliin jechuun shunt yerootti godhuudha. Dhiigni gara right ventricle in dhaqu bada eessa dhaqa? Somba biraan dhaqu gatitee eessa dhaqa? Immediately right atriumitti kan inni darbu. Akkasumas immoo dhiigi dhufe dhiiga maali?
dhiiga qulqulluudha. Akkasumas immoo maal ta'a kan biraan daaktas arterioosiidha. Gara sombaatti dhiigi dhaquuf ture maal ta'a? Shanti godha garaa hortaatti jechuudha. So warra kana seeraan hubachuu danda'u. Okay, gabaabsinee haa ilaallu gaaffii jiru. Okay, gaaffiin tokkoffaa maal kan inni jedhu? Which structure normally closes after birth jedha. Amma dubbaddeedha kanan kee structureota kana keessaa kan akka mucaan dhalateen cufamu isa kamidha jedha. A. Ductus arteriosus. B. Foramen ovale. C. Ductus venous. D. Umbilical vein. Kamtu cufama? Ductus venusidha. Sure? Like ductus venous miti. Maalidha? Foramen ovale jechuudha. Foramen ovale jechuun maal inni rojiinsa? Right atriumii fi left atriumii gidduu banaatu jira mitiire. Inni maal ta'uu qaba? Akka mucaan dhalateen dafee cufamuu qaba jechuudha. Kanaafuu kan dafee cufamuu qabu yoodha foramen ovale yookiin immoo biirrasa jirudha jechuudha. Inni itti aanu maal jedha? Persistent opening of ductus arteriosus is called dubbadeen ture. Ductus arteriosiin erga mucaan dhalateen sirraa yoo yeroo dheeraaf garuu ammayyuu aortaatti hin baasa karaan adda ta'e ductus arteriosus jedhamu jira taana yeroo dheeraadhaaf erga mucaan dhalatee akkasitti diagnosed boonaan sirrii miti kun jechuudha. Dhibeedha. Kanaafuu dhibeen akkasii maal jedhama? A. Tetralogy of Fallot. B. Patent ductus arteriosus. C. Atrial septal defect. D. Ventricular septal defect. Deebiinsaa maalidha? B. Patental ductus arteriosus idha jechuudha. Inni kan biraan maal? Oxygenated blood enters the fetus through the what? Oxygenated blood enters the fetus through what? Dhiigni qulqulluun mucaaf of galtiirraa karaa kam seenaadha? A. Umbilical artery. Umbilical artery maal dha hojiinsa? In fetus deoxygenated blood care godha. Umbilical vein garuu umbilical vein maal hojiinsa? Dhiiga qulqulluudha jechuudha. Kanaafuu deebiin maalidha? B dha jechuudha. Aortaan garuu raabsuudha. Aortaan raabsuudha. Pulmonary vein immoo maal ture hojiinsa? Yes. Dhiiga qulqulluu sombarraa fudhate deebisuu ture nama guddaa irratti jechuudha. After entering through umbilical vein, most blood bypass the liver. Dhiigni umbilical vein seenee eeyuun darbu, liverii hin darbu. Karaa eenyu? Foramen ovale, ductus arteriosus, ductus venous, coronary sinus. Deebiinsaa ductus venusidha jechuudha. Excellent. Ductus venusidha jechuudha. Inni kan biraan shanaffaan what happened to pulmonary vascular resistance afterwards? Erga mucaan tokko dhalatee booddee pulmonary irratti somba irratti resistance ture jennee miti dhiibbaa amma inni maaltu ta'a erga mucaan dhalatee yoo dhiibbaan sun ammoo dhiigni simatamuu dida moo dhiibbaan sun hin jiraata moo maal ta'a kan jedhudha. A. Increase jedhe resistance sun hin dabala jechaa jira. B. Decrease jedhe. C. Remains the same. Waluma qixaadha akka durii madedha. D. Fluctuate randomly. Xinnoo jijjiirama uumaadha. Deebiinsaa maalidha? B. Decrease jechuudha. Dhangala'aan gaafa mucaan bahu mekaanizimii ittiin fluidiin bahu jira. Fakkeenyaaf cardinal signs warri jedhaman jiru. Warreen akka engagement, descent warri jennu jiru jechuudha. Warreen kun erga darbame booddee maalla kan inni ta'u mucaan gaafa walitti qabamu somba keessaa dhangala'aan hin ba'a. Akkasumas yeroo dhumaaf gaafa inni gadi ba'e maal ta'u boo'uu dhangala'aan sombarraa jiru hin ba'a. Akkasumas immoo absorb kan godhu jira. Hormooniin yeroo miixotti gaafa haadhi sun dhiyaattu. So mekaanizimii baay'eedhaan fluidiin sun hin ba'a jechuudha. Okay, as biratti lakkoofsa torbadha kan inni jechaa jiru. Garuu akkuma gaaffii lakkoofsa 6 akka ta'etti ilaalaa rakkoo tokko iyyuu hin qabu. The common possible cause of oligohydramnios is what jedha. Inni kun maternitii keessaa kan dhufe dhagaan jechuudha. Yaa wal qabata gatiitiif mucaan tokko bishaan bubbuunsaa xiqqaateennaan sababni maal ta'uu danda'aadha? A. Esophageal atresia. B. Placenta hemangioma. C. Renal agenesis. D. Diabetes mellitus. E. RH incompatibility dha. Etiology isa bakka lamatti qoonnee ilaalla. Sababii bishaan bubbuun xiqqaachuu fetal cause fi maternal cause jenna. Maternal cause yeroo baay'ee dehydration fi isaa wajjin kan wal qabatudha. Fetal cause tokkoffaan renal agenesis dha. Maaliifidha? Second trimester gaafa isheen taatu
Oligoirraa sirra koosaa maalidha jedhamee yoo ilaalame baay'inaan reenaal ajeneesisii gaa mucaan ta'udha maaliif mucaan source of amniotic fluidin hangafa yuuriinidha. Mucaan kalee hin qabu taanaan yookiin kaleen isaa sirriin taanaan maaliin ta'u hin dhugaa garuu hin fincaa'u. Yeroo kanatti xiqqaachuun bishaan bubboon mudachuu danda'a. Inni kan biraan obstructed uropathiidha. Inni kan biraan premature rupture of membraneidha. Bishaan bubboo yeroo malee gannan miira taanaan bishaan bubboon hin xiqqaata. Kan biraan normal placentation viscosity ta'uu danda'a reeriidha. Kan biraan prolonged pregnancy amalli bishaan bubboon aga torbee 40 ol jedhee deebii maal ta'a gadi bu'aa deema. Inni kan biraan severe intrauterine growth restriction quucareera mucaayyoo ta'e keessatti. So esophageal atresia dhuguu dhiisuu wajjin wal qabata. Maaliif esophagasii mucaa sirrii miti taanaan mucaan maaliin ta'u hin dhuguu danda'e. Yeroo kanatti bishaan bubboon baay'achuu danda'a malee xiqqaachuu danda'a miti. Placenta hemangioman maybe reeriidha ta'uu danda'a. DM yookiin diabetes mellitus qabdee haadhisuun taanaanis komaniidha yeroo akkasii baay'achuun mudatan xiqqaachuu osoo hin taane baay'achuun maaliif high amount of glucose yookiin immoo sugar in blood yeroo baay'ee maal nama godha nama finceensaa bishaan nama dhugsiisa gatiiteef hin baay'atayyuudha bishaan bubbuun yeroo akkasii RH incompatibilitynis reeriidha wal qabata garuu jechuudha disorder of amniotic fluid duuka. So the most possible cause of oligohydramnios maalidha? Renal agenesis jechuudha. Gaafiin kan biraan a 3 weeks old baby present with inguinal hernia which is reducible, how quickly should this baby be operated on? Caan tokko inguinal hernia kan jennu yookiin immoo garaa sararaati abdominal defect wayii qaba. So operationii reducible dha. Typing isaa garuu immoo operationii yoom argachuu qabaadha daa'imni kun waan akkasii dhufeennaani tursuun hin barbaachisu. Torbee 2 ji'a 2 ji'a 6 kan jedhu ciruma hin barbaachisu garuu yoomidha jechuudha within 48 hours jechuudha. Never if it does not happen again dha. Inni kun sirrii miti. Deebiinsaa gabaabamatti maalla never tontaane within 48 hours jechuudha. Sa'aatii 48 keessatti dafee operation argachuu danda'uuti qaba. Inni kan biraan gaaffiin 10ffaa kan argifadha. Of the following the condition that is most likely present with seizure during the first 24 hours of life isedha. Mucaan tokko dhalatee sa'aatii 24 jalqaba dhalatee guyyaa tokko keessatti seizure gaggabdoo kan jennu kun isa mudatee inni maal shakkii ta'a yookiin immoo maal ta'uu danda'a? The most common cause inside most likely jechuun hunduu ta'uu danda'u garuu irra caalaa jechuusaadha. Tokkoffaa fetal alcohol syndrome jedha. Herpes simplex infection jedha. Hypoxic ischemic encephalopathy jedha. Organic acidemia jedha. So fetal alcohol syndrome ni CNS disease dha yookiin immoo CNS wajjin wal qabata. Laterally yeroo baay'ee inni kun maal wajjin wal qabata? Growth irrattidha, guddina isaa irrattidha rakkoo kan inni uumuu danda'u akkasumas neurological problemidha mucaan kan develop gochuu danda'u alkooliidhaan kan wal qabatu. Inni kan biraan herpes simplex infection dha. Herpes simplex infection inis commonidha. Garuu maalidha? Reeriidha jechuudha. Reeriidha herpes simplex yeroo baay'ee akkasumara sa'aatii 24 keessatti gaggabdoo waliin qabsiisu. Kan biraan organic acidemia kan jedhudha. Organic acidemia jechuun metabolic disorderidha. Inni kunis akkasumara gaggabdoo sa'aatii 24 wajjin waliin qabatu garuu gaggabdoo fiduu danda'a. Gaggabdoonni fidu sa'aatii 24 booddeedha komalli torbanoota 3-4 jalqabaafaa keessadha. Reeriidha bakka acute seizureidhaaf riskii guddaan yookiin immoo causeidha kan jenne yaannu hypoxic ischemic encephalopathy dha jechuudha. Dhiigni gahaan gara sammuu dhaqu irrachuudhaan deficiency gaafa uumamu jechuudha. Oksijiinii gaafa dhabu sammuun keenya jechuudha. Kanaafuu deebiinsa siidha jechuudha. Inni kan biraaf inni dhuma the following symptom in an infant in the first jedha in the first month of life should alert one to possible of hypothyroidism jedha. Hypothyroidism keessa mallattoolee amma gadi argitu keessaa kanati shakkitu hypothyroidism dha jettee isa kamidhaa dhagaafichi gabaabaamatti prolonged jaundice jedha, vomiting jedha, diarrhea jedha, good appetite jedha. Inni kun egaan tokkoffaadhaatti waa'ee hypothyroidism gaafa haasofnu waa'ee thyroid hormoonii haasaa irraa jechuudha. So hypothyroidism jechuun thyroid hormoonii amma barbaachisu gadi ta'u jechuudha. Thyroid hormooniin immoo mucaa reefu guddachaa jiruuf baay'ee maalidha? Barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha.
Faayidaan isaa hangafa maalidha jennee gaafa ilaallu maturation of liver enzyme by gargaara jechuudha. Keessumaa immoo glucuronii transferase hormoonota jedhaman enzymoota jedhaman liver irraa isaaniif baay'ee barbaachisoodha. Maalidha enzymoonni kuni kan isaan godhani bilirubinii irrattidha kan isaan hojjetaman jechuudha. Hojjetan bilirubinii irrattidha kan isaan hojjetani. Bilirubinii kana fuudhanidha kan isaan metabolize nuuf godhan dhiiga keessa jechuudha. So in case of hypothyroidism bilirubin amountiin dabala jechuudha. Sababni isaas thyroid hormoniin kun baay'ee barbaachisaadha. Maaliifi glucuronii transferase enzyme jedhamu liver irraa akka inni sirriitti madduuf akka inni sirriitti bilchaatuuf. So thyroid hormoniin gahaan hin jiru jechuun immoo karaa biraa maaltu ta'e bilirubiniin immoo dabala jechuudha. Maaliifidha bilirubiniin kan isaan ittiin metabolize ta'an kan isaan ittiin barreeffaman maaliin ture enzyme liverii maddisiisu kanaan thyroid hormoniin gahaan maddaan jiru jechuun immoo liver enzyme sunis hin jiru jechuudha. Kanaafuu yeroo kanatti maal ta'a? Bilirubiniin hin dabala. Bilirubiniin hin dabale qaama keenya keessatti jechuun immoo namni sun maal ta'a? Bifti isaa yellowish bicaa ta'a mitiire? Yaa kanaafuu maalidha? Prolonged jaundice jechuudha. Gabaabamatti jaundiceedhaan kan isaan qabaman jechuudha. Egaan kilaasiin keenya guyyaarraa kanadha jechuudha. Kan inni fakkaatu I think wanta ta'e akkasin irraa barattan abdiin qaba. Viidiyoo kana guyyaa biraas irra deddeebi'aati ilaala. Baay'ee si barbaachisa gatii ta'ee fi waan wajjin turtaniif thank you so much. Subscribe gochuu hin dagatinaa.